Viidiyoo kana irra deddeebi'eetan ilaali jiruu shamarran biyya keessaatti. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota hordoftoota waliin nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haalaa lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi haalaa lafan jirutti waaqayyo galannaa ga'uu nagaa fayyaa kooti. Egaa akka har'a viidiyoo kana nan laalee nan hubadhe wayis irraa nan baradhe jechuudha. Mee qaxituma viidiyoo tadoseen duratti immoo warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan warroonni mana waleetiif haarawaa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa siniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo akkuma ilaaltan jechuudha kan nagaa falaxaa jirtu dhiira osoo hin taane shamarranii jechuudha. Egaa shamarri haati dhiiraa, shamarri haati gootaa, shamarri haati dhiirotaa dhagaa falaxuutu malaafi dhagaa falaxuutu ta'aafi. Mee viidiyoon kuni keessattuu warroota dhiiraa jechuudha. Warroonni dhiiraa viidiyoo kanarraa mee maal hubattu? Obboleettiin teenya tun nan jiraadha jetteeti kan dhagaa falaxaa jirtu. Nan jiraadha, nan nyaadha, nan dhuga jetteeti dhagaa falaxuu dubartiidhaaf shamarraniif hin taatu turte. Garuu biyya Itoophiyaa keessatti shamarran kabajaa qabdu. Biyya ormaa garuu shamarran kabajaa guddaa qabdi. Gaafa osoo hojii mootummaatu argatte shamarri biyyoota gurguddate keessa jirtu amma fakkeenyaaf shamarri Saa'udii kanaa jechuudha. Gaafa hojjettuu mootummaayyuu taate gaa'ela ijaarratte abbaan manaa ishee suni hojii mootummaa saniin dhaabsisa. Isheen manuma teechee bareeduu uffata ishee bareedaa uffachuu waan barbaadde godhachuu kana hunda kan godhuu fi abbaa manaa isheeti jechuudha. Kabajaa guddaa qabdi. Biyya keenyatti garuu shamarran kabajaa hin qabdu. Maaf kabajaa hin qabne? Tokkoffaa kan biyya keessa jirtu gadi baatee dhagaa falaxxi. Kan immoo yoo heerumanis gaa'ela yoo qabatanis abbaan manaa biyya ormaatitti nama ergata jechuudha. Maaliif amma maal ta'e seetani biyya Itoophiyaa keessatti maaltu ta'aa jira siniif galee? Dhiirri Itoophiyaa shamarran dhiirri Itoophiyaa durii maal godhaa ka guduuffachuuf jechuudha. Kan xaaruu guduuffatee akkasumas qotatee waa guduuffatee qotiyyoo bitatee qotiyyoo kana xindii xamadatee wanta akka raadaa sa'a wayii bitatee mana ijaarratee erga of danda'ee maal godha gaa'ela keessa seenuuf yaadaa jechuudha. Maaliif jennaani bakka manni hin jirretti gaa'elli hin taatu. Bakka sangaan yookaan qotiyyoon qonnaan jirretti lafa yoo qabaachus baate kontiraata fuudhee waan hojjetachuu danda'uuf qotiyyoon dirqama isa barbaachisa bitachuu qaba. Saattiin illee dhaltiidha hin barbaachifti bitata. Erga kana guuttateen boodatti ulaagaa gaafa mana ijaarradhee jiraachuu nan danda'a erga jedhee xumureen boodatti gaa'elatti seenaa jechuudha. Kuni maal dhiira duriiti jechuudha. Dhiirri amma maal yaaddisaniif galee dhiirri amma fuudhuuf yaada, fuudhuuf muddama. Manaan ijaarratu fuudhaaf muddama. Akkamti fuudhaaf muddama yoo jettanii dhiifama garuu viidiyoo kana keessatti warroota akkasiitiif jechuudha. Malaan dhiira hunda jechaa hin jiru. Dhiirri sammuu qabu hin jira. Dhiirri dhiiraan ni jira. Dhiira gadheedhaan jechaadha jechuudha. Dhugumatti jechuudha. Fuudhuuf yaada. Maaliif fuudhuu yaada? Ni fuudhe ni jedhama. Haadha manaa ni qaba jedhama. Saniin booda baatii 5-6 of biran teechisu jechuudha. Fuudhee baatii 3tti paaspoortii baasafi. Maaliif isaaba fakkeenyaaf durii qotiyyoo shamara fuudhuuf qotiyyoo bitatu ture kan ammaa fuudhaaf muddamu dhiirri tokko shamara takka fuudhe jechuun qixxee waan qotiyyoo bitateeti jechuudha. Kana jechuun ni fuudha paaspoortii ni baasaa fi biyya Arabaa ergata jechuudha. Siniif galee biyya Arabaa ergata. Biyya Arabaa ergateen booda gaafa ishiin dhufte sanirraa herreeguu eegalaa jechuudha. Gaafa ji'a guutte akka ishiin birrii gara akkaawuntii isaatiitti dabarsitutti ni muddama jechuudha. Ni muddama saniin booda 9 dawwala eecharee birriin hin ergamne siin kennine jarri maaliif sii kennuu didan akkasi jedhaani jechuudha. Gizee kana isheenis abbaa manaa isheeti kaafuu itti heerumtee jirti waan ta'eef dirqama irratti ergiti jechuudha. Gaafa birrii argate lubbuuto onneeto naaf jiraadhu jedhee gammada jechuudha. Ammallee jiinii lammataan dhufti jala gala jechuudha. Maaliif jennaan birrii maallaqa ji'aan harkaa guuree achitti maal godha ittiin bashannana. Gaafa maallaqni ji'a tokkoffaa bira gahe isaaba kunoo
hoo eebbifamee jechuudha ka eebbifamee isaaba nama mahandasiidhaan eebbifameetitti birrii kiisii guuttatee eggala top dhiibaa uteela dhaqee nama dhibba gaabbazee akka barbaade ta'aa jechuudha. Kana jechuun koo isheen akkamitti hojjettee fidde birrii kana hojiin biyya sanii maal fakkaata ni ulfaatamu ni salphatamu jedhee hin yaadu jechuudha. Oduma akkas jedhu oduma isheenis akkasumatti maallaqatti ergitu waggaan dhumata jechuudha. Gaafa waggaa sanis immoo biyya irratti inni sun humaata akkallee hin goone fi ammas waggaa lammataa kun hin dhumata jechuudha. Aga waggaa lamaa kanas immoo inni bashannanuu bichaadha. Inni isaabuma nama investira biiroo keessa hojjetu fakkaateeti adeema jechuudha. Ishiin garuu dafqa kanatti akka bishaanitti gadi coobsitee hojjette maallaqa san fidde jechuudha. Yeroo baay'ee mana Habiibaa TikTok jechuudha. Mana Habiibaa baay'inaan nan seenan dhaggeeffadha. Garuu viidiyoo ishee waraabee gara nama maxxansaan jiru. Ijoollee baay'een illee immoo viidiyoo waraabanii gara nama maxxansan baay'eetu jira jechuudha. Shamarran keenya baay'een kan dhiira miidhamanii boo'an bichaadha. Kan dhiirri irraa nyaatee osoo isaan hin beekin waggaa 12 hojjetatanii oduma dhiira irratti ergan waan takka osoo hin guduunfatiin waggaa 7 hojjenne irratti erginee nu haadee kan jedhan kanatu baay'ata jechuudha. Kanaaf shamarran keenya har'arraa jammarree kan kaleecha san barumsa godhannee waan ofii keenya dabarsine san immoo warroota amma haarawaa dhufaa jiran kun baay'inni bilbila qabu waan ta'eef isaaniif akka ta'u viidiyoo hojjechaa gadhiisaa warroonni viidiyoo kana dhaggeeffatan immoo barumsa argatu jechuudha. Akkas gochuu hin qabanii haala saniin gaafa ishiin galtu immoo firaashii wayini bita waanuma ta'e godha achuma keessatti ishee galfata jechuudha. Shamarri keenya ija banadhaa dhugaa rabbii. Mee amma kan biyya keechaa kun dhagaa falaxuun hin taatifi yookaan bara abbaa manaa qabdi ijoollee qabdi. Inni yoo kana mana ciisa ishiin garuu dhagaa falaxxi jechuudha. Kana kabajaa shamarran biyyaa baatu guba biyya keessatti guba maafi nu gubachuuf dhalanne shamarran gubachuuf dhalanne mirga keenya nu eeggamu. Yoo gaa'ila ijaarranne abbaan manaa keenya nu bulchuu erga hin dandeenye maal gocha nu fuudha shamarran amma tokkummaa yaa uumnu jechuudha. Bakka dhiira nu bulchuu hin dandeenye tokkotti heerumuu qabnu jechuudha. Bakka maaliif jennaan gabaree galaaf jirra barbaayisa wayi amma shamarri baay'een dhiiraaf gabaree galle jechuudha. Bultii ijaarrannee biyya ormaa dhufnee isatti mana ijaarree akka barbaadetti ni tam dabaallaqee yoo jiraatu nuti garuu gubanne waan sangoone isa maal inni maal nuti isaaf gabareedha jechuudha. Akkas jechuudha. Bakka ofirratti murtoo yoo fudhanne akkas ta'a jechuudha. Kanaaf immoo asii gallee akka rakkoon nurra buune maallaqa keenya akkan irratti ergine amma immoo maallaqa irraa dhaabuu qabna. Yoo xiqqaate maallaqa waggaa tokkoof ji'a 6 harkatti qabannee gara biyyaa galu akkaawuntii isaati irratti galchuun hin barbaachisu jechuudha. Yoo akkaawuntii qabaatte akkaawuntii yoo akkaawuntii hin qabaanne immoo harkatti qabattee biyyatti galtee sharafattee itti fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Asii galanii rakkoo irratti kufuun baay'ee ulfaata. Keessattuu warroonni shamarran dhiiraaf jettanii duutan shamarran gaa'ila osoo hin ijaarratiin dhiira ollaan hin jaalattan osoo warroonni osoo heerumiin biyyaa baatan osoo jaalala ollaanii isinitti hafee hiriyyaalle dura yoo qabaattan amala keessanitti jijjiirrattani. Sababbiin isaa yoo inni hojjetee guduunfate qabeenya tarra hojjettu kunis keessanuma waan ta'eef qabattanii galtanii erga gaa'ila ijaarrattaniin booda qabeenya kana walitti dabalamee gara lachuun walitti yoo dhufe ittiin jiraachuu kan sin dandeessisu jechuudha. Akkasis sin jedhaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya viidiyoo kiyya keessatti wanti isin mufachiisu yoo jiraate dhiifama sin gaafachaa viidiyoo kana sheer laayik gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa sinin jechuu jaaladha. Baay baay.